Harka fuunee jirri jirtuu warri tubii koo baharitiif jalatti argamtan ammas peejii baharitiif jalatti argamtan akkasuma warri feesbuuka baharii oroolii jalatti argamtan nagaa keessan kunis fayyaadha. Har'aa barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhufee jechaadha. Barumsa kiyya ka har'aa namni tokko beeku mala garuu namni hundi hin beeku. Kana waan ta'eef namni beektanis jechuudha nama hin beekneef sheer godhuu akka hin daganne maaliif namni tokko yoo beeke tokko beekuu hin danda'u. Ana ammoo hundi hin beeku jedhee hin dalagu gariin beeku mala. Gariin ammoo kan beeknetu jira waan ta'eef kanaaf walii haa beenuun isiniin jedha. Barumsi kiyya ka har'aa dogongora yeroo hedduu namni feesbuuk irratti dalaguudha jechaadha. Gizee waa poostiin gariin ka paablik irra godhamee poostatamu jira. Paablik jechuun akka namni hundi argee sheeris namaa godhee waan bareeda tokko gizee gadhiisan paablik irra godhanii gadhiisan jechuudha. Ammas wantoonni gariin ammoo ka fireendis qofaan gadhiifamutu jira. Kan akkamitti addaan baafatuu dandeessanii mee saniin isin agarsiisaadha. Barumsa waa'ee istoorii keessan gizee akka paablikii fi fireendisii irra gootan duraanis dalagee jira garuu har'as isiniif fide jechuudha. Barumsa kiyya har'aa keessatti gara barumsaa deemuun duratti ammoo yuutuub irra ni seentan yuutuub irra oguu seentan bakka sarchi kana dhuftan jechuudha. Eegas ammoo baharitiif jettanii barreessitanii kunoo eegas haala kanaan isinii fida. Subscribe mallattoo jedhu kanaan tuuyitan jechuudha. Hanga har'aa viidiyoo 96 gadhiisetiin jira jechuudha. Irra hedduun isaa akka barumsaati seenaa laalan isinii jedha. Mallattoo bilbilaa ammoo oolirra godhuu hin dagatina. Viidiyoowwan an duraan dalagee argatuudhaaf bakka profaayilaa kanarra ni tuuyitan jechuudha. Bakka profaayilaa adii kan oguu tuuyitanii jettan haala kanaan isinii fida. Eegas ammoo viidiyoos ka jedhu kana dhuftan jechuudha. Kunoo amma as keessatti jechuudha barumsa an dalagee hunda isaatu tartiiban isinii fide jechuudha. Hunda isaatu irra deemtanii ni ilaaltanii yaada qabdan koomentii jalatti naalaadhaan isiniin jedha. Amma ammoo gara barumsaan isin deemsa. Feesbuuk irra ni seentanii feesbuuk irra oguu seentanii kaatan amma mee akkuma beektan gizee waa poostatan jechuudha. Bakka phost jedhu kanaan ni dhuftanii amma as keessaa mee suuraa tokko haa poostatu jechaadha. Suuraa tokko laalee jechuudha. Neeksti jedhaani isin amma dirqama wanti beekuu qabdan kunoo bakka profaayilii keessan jalatti jechuudha. Paablik bakka jedhu kana kiyya amma paablik ka jedhu irra jira. Keessan ammoo fireendis yookiin ka jedhu irra jira jechuudha. Isin amma bakka akka kaartaa kana jechuudha. Bakka amma irra isinii maree kana jechuudha. Profaayilii keessan jalatti isa kana gizee waa poostatan kamuu jechuudha. Beekuun dirqama isin irratti ta'a. Isarra gadi tuuyitan hogguu jettan kunoo paablik irra yoo jiraate jechuudha. Waan bareeda waan namatti tolu yoo gizee gadhiiftan jechuudha. Paablik kanarratti gizee gootan irra bareedaadha. Maaliif namni sheer isinii godha yeroo footoo namaatis gadhiiftan jechuudha. Paablikii kanarratti gootanii gadhiiftanii namni abbaan sunis sheer godhata jechaadha. Kana beekuun isin irratti dirqama ta'a. Ammas ammoo wantoota garii akka namni biraa hin argine fireendonni keessan qofti akka argan yoo barbaadan kunoo fireendisii kanarra gootan jechaadha. Namni hedduun amma feesbuuka fayyadamu kun jechaadha. Gizee poostiin isaa fireendis ka jedhu kanarra jira. Garuu gizee isin waan bareeda gadhiiftan paablikii kanarratti yoo gootan irra bareedaadha. Amma asitti ammootu fireend accept ka jedhu kana ammootu fireendisii keessan keessa warra fireendi keessan jala jiru keessa nama akka hin argine barbaadan poostii keessan san nama hin jaalanne akka hin argine nama barbaadan tokko accept kanarra gattuutan jechuudha. Kunoo haala kanaan isinii fide jechuudha. Nama akka hin argine barbaadan tokko amma kunoo hunda fireendota of jalaa isin qabdan haala kanaan isinii fida. Raayit irra gootan jechuudha. Eegas ammoo of duuba deebitanii namni sun hin argu jechaadha. Amma asitti ammoo oollimii ka jedhu kanarratti jechuudha. Ofuma keessanii poostatatan jechuudha. Isin malee namni arguu hin danda'u. Namni laayik koomentii isinii kennuu hin danda'u jechaadha. Oollimii kanarra yoo gootan inuu hin argu jechaadha. Isin malee qulfiidha jechuudha ni argitanii kun qulloftan jechuudha. Isin malee namni biraa arguu hin danda'u. Haala kanaan kana beekuun isin irratti dirqama. Hundarraa wanti isin beekuu qabdan gizee waan bareeda waan namatti tolu tokko yeroo gadhiiftan jechuudha. Paablikii kanarra kaayaa. Maaliif namni sheer ni godha. Poostiin keessan nama hedduu bira ni gaha jechuudha. Paablik irra gootanii jettan oollimii irra godhee paablik irra gootanii eegas ammoo kun bakka jedhu kana of duuba deebitanii kun ammoo paablik irra jira jechuudha. Sheer ni qabaate jechaadha wanti nama gadi dhiisu kun. Ammas kunoo bakka kana edit bakka jedhu kana yoo tuuyitan jettan jechuudha. Istiikara barbaadan ammas maqaa keessa yoo irra barreeffatu barbaadan suuraa kanarratti akkasuma waan feetan jechuudha. Kunoo istiikarri kana maqaa yoo barreeffatu barbaadan asii taagii yoo barbaadan kunoo kana haala kanaan ni argattu. Amma kana eega isin argisiise ka istooriitiin isin argisiise of duuba deebi'ee jechuudha.
Keessoor illee kun haaluma isin argitan kana kireessoor akkuma beektan jechuudha. Kireessoor irra gootanii amma eega simee suurama tokkicha halaalu suurama tokkicha irra gizee dhehee jedhe kunoo haala kanaan naa fida jechuudha. Amma isin wanti beekuu qabdan osoo share stories ka jedhu kanan tuqu jechuudha. Live bakka jedhu kana ni argitan kunoo gama jalaa kanatti bakka istikeroota gaditti jechuudha ni argitan kunoo bakka amma irra isinii mare kan isa kana tuquun dirqama jechuudha. Isa kanarra gizee galchuudhaanii jettan kana haala kanaan beekuu qabdanii public reewu gootan akkuma kana akkuma gizee post jechuudha. Stooriin keessan share ni qabaata jechuudha. Footoo namaaf yeroo gadhiiftanii story irra gizee godhattanii jettan public kanarra yoo gootan irra bareedaadha. Maaliif namni footoo isin gadhiiftaniif sunillee gara ofiititti share ni godhata jechuudha. Share yoo godhee jedhe gama story isaatitti deebi'aaf jechuudha. Ammas ammoo friendii irra yoo gootan ammoo boota share hin qabaatu friendii keessan qofa arguu danda'a jechuudha. Custom irra yoo gootan ammoo isin malee namni kamuu arguu hin danda'u jechuudha story keessan. Kanas haala kanaan beekuun isin irratti dirqama ta'a jechuudha. Gizee namni yeroo postatu kanneen beekuun dirqama. Wanti gariin ka publiciif gadhiifamtu jira, gariin ammoo ka friendotaaf gadhiifamutu jira. Haaluma kanaan amma post kiyyaan isin agarsiisa. Dogongortan amma fakkeenyaaf public irra godhee postate jechaadha. Posti kana ani eegasi ammootu yoo gaabbii yoo akka namni hin argine public godhu yoon dogongoree of beekee jechuudha. Kunoo edit privacy bakka jedhu kanarra gattu hidhanii amma eegasi ammallee as keessaa filatuu ni dandeessan jechuudha. Akkuma achitti isan eega postatanii kaatanillee feetan friendisi feetan ammoo friend accept feetan online irra godhuu ni dandeessan jechuudha. Eega postatanillee kaatan haala kanaan kana beekuun isin irratti dirqama ta'a jechuudha. Barumsi kiyyaa kaardhaa qabadhee isiniif dhufe kana wantoonni amma lawanni isin beekuu qabda yeroo postatan jechuudha. Asiin amma viidiyoo dheeraa tokko jechaadha. Yoo asiin photos jettanii asiin keessa dhuftanii viidiyoo tokko argitanii viidiyoo san irratti dhooftanii viidiyoo san postatu yoo barbaaddan sekondii 30 irra hin ta'u jechaadha. Akkam gootanii gaalaarii keessa dheetanii gaalaarii keessan eegasi ammoo share Facebook irratti gootanii haala saniin daqiiqaa hanga barbaadanii postatuu ni dandeessanii. Barumsi kiyya jechuudha kaardhaan qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Yaada qabdan koomentii jalatti naa laadhaa. Barumsaan gabiraatti walitti deebinutti nagaarra turaan isiniin jedha. Hedduu takkaan isin jaalladha. Yaada qabdan koomentii jalatti naa laatu hin dagatinaa.